Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Amajjii 12 bara 2017 harka fuunee akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiidhaan Oromiyaarraa isiniif darbaa jirudha. Akkuma baramee jalqabarratti oduu karaa jaalmichuu lammii isin dhageessisuun sagantaa keenya guyyaarraa eegalla. Ta'ansuun barruu haala yeroo irratti qindaa'ee jaallee biiftuu galgaluu isiniif dhiyeessiti. Wallee warraaqsaas ni qabna. Kan isin keessummeessaa isin waliin turu an suukeessaa roorooti. Amma sududumaan gara oduuttan isin dabarsa. Akkam jirtu jaallatamuuf kabajamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Oduu yeroo kana kan isin dhageessu an michuu lammiiti. Maqaa labsii hatattamaa jedhu sababeeffachuun hidhaa fi ajjechaa akkasumas sakatteensi seeraan alaa guutummaa Oromiyaa keessatti hammaachuu qeerroon golee Oromiyaa gabaasan. Haaluma kanaan magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Hayaatitti kan argamu manni jireenyaa artistii jaallatamaaf kabajamaa Oromoo Galaanaa Gaaromsaa waraana koomaandii poostii Wayyaaneetiin seeraan ala sakatta'amee jiraachuun dhaga'ame. Waraanni koomaandii poostii Wayyaanee artistii Galaanaa Gaaromsaa ukkaamsuuf bobbaafamee mana galma artistii Galaanaa Gaaromsaa yeroo ga'u akka carraa ta'ee artistiin Oromoo Galaanaa Gaaromsaa mana waan hin turreef mana galmaa isaa humnaan cabsanii seenuun sakatta'insa seeraan alaa irratti raawwachuun mi'a manaa keessaa caccabsuun sa'aatii dheeraaf manichuma turanii eeganii dhabnaan dhumarratti obboleessa artistii Galaanaa Gaaromsaa Caalaa Gaaromsaa ukkaamsuun fuudhanii kan deeman ta'uu maddeen qeerroo Finfinneerraa gabaasan. Yeroo ammaa kana obboleessi artistii Galaanaa Gaaromsaa Caalaa Gaaromsaa mana hidhaa Maakilaawiitti darbatamee dararamaa jiraachuun mirkanaa'ee jira. Gootichi Oromoo artistii Galaanaa Gaaromsaa artistoota Oromoo dhaloota qubee Harawaa, afaan, aadaa, seenaa fi gootummaa Oromoo faarsuun beekamanii fi addatti immoo roorroof gidiraa saba Oromoo irra gahaa jiru wallee garaagaraa qindeessuun dura dhaabbachaa jiranii fi yeroo dhiyoo keessatti ija uummata Oromoo miliyoonota keessa seenan waan ta'eef uummanni Oromoo har'a jaalalaa fi ija mararfannoon akka isaan ilaalu ragaadha. Artistoota Oromootti bu'uun qaroo ija uummata Oromootti bu'uudha. Kanneen hidhamanii jiran iyyuu hatattamaan akka gad lakkifaman qeerroon gad-jabeessuun gaafata. Kana malees ilmaan Oromoo hedduun Finfinnee fi magaalota naannawaa Finfinneetti argaman keessaa hordofamanii ukkaanfamaa jiraachuu maddeen keenya gabaasan. Haaluma kanaan barattoonni Oromoo 3 bulchiinsa laga Xaafoo laga Daadhii godina Lixa Shawaa Amboo irraa Wayyaanee jalaa dheessanii rakkatanii barachaa utuu jiranii waraana koomaandii poostii Wayyaaneetiin ukkaanfamuun eessa buuteen isaanii dhabamee jira. Isaan kunis barataa yeroo hayyii fi barattoota 2 ammaaf maqaan isaanii adda hin baafamiin ta'uun gabaafameera. Haala kanaan ilmaan Oromoo yeroo irraa gara yerootti waraanaan ukkaanfamuun hidhaatti guuramaa waan jiraniif uummanni Oromoo fi dargaggoonni Oromoo bakka jirtan hunda gamtaan mootummaa Wayyaanee dura dhaabbachuun uummata keenya kumaatamaan manneen hidhaa biyyattii keessatti dararamaa jiran qabsoon haa eegsifannu jechuun qeerroon bilisummaa waamicha dabarsan. Godina Harargee Bahaa aanaa Qumbiitti hidhaan jabaattee jirti qeerroon aanichaa. Torbee darbe qawwee liyyuu poolisii Sumaalee irraa isintu saame fidaa maqaa jedhuun nama 2 Ahmadiin Burrusaa fi Abdii Abrahaam jedhaman hidhuun torbee kana immoo hojjettoota 2 waajjira poolisii aanaa Gola Odaatti hidhanii dararaa irraan gahaa jiru. Maqaan hidhamtoota kanaas Aliyyi Jundii ogeessa fayyaa fi Maammish Libbuu konkolaachisaa ambulaansiiti. Jara kana kan hidhaa fi reebicha irraan gahaa jiru ajajaa raayyaa ittisa biyyaa Abdii Ileen bobbaasedha. Teenyis nurraa hin taa'anii kaaneetuma qabsoo irratti haa dhumnu uummata biraan nuuf ga'aa jedhu qeerroon Gola Odaa. Oduu biraan Oromiyaan Finfinnee irraa faayidaa addaa bu'uura seeraatiin kan argattu ta'a. Kana namni hundinuu kan hin haalle ammaaf garuu wixinee qopheessinee jirru mana mariitiif dhiyeessinee eega irratti mari'atamee booda adeemsaan faayidaan ni mirkanaa'a jechuun ammas Wayyaaneen olola sobaa oofaa jiraachuun beekame.
Haaluma wal fakkaatuun muummichi ministeeraa wayyaanee Hayilamaariyaam Dassaaleeny ibsa gaazexeessitootaaf kenneen labsiin yeroo hatattamaa yoom kaafama gaaffii jedhuuf uummanni akka ka'uuf gaafannaan mootummaan qophiidha jechuun tuffii ummatichaaf qaban argisiisanii jiran. Kana malees waa'ee hidhamuu Dr. Mararaa Guddinaa gaafatamuun akka deebisetti hoogganaa siyaasaa beekamaa ta'uyyuu shororkeessitoota waliin hidhannoo waan qabuuf hidhamuurraa wanti isa dhorku hin jiru jechuun afaan guutee dubbate. Silas mootummaa wayyaanee gaaffii ummataaf deebii kennee hin beeku. Kanaaf hanga bilisummaatti qabsoon itti fufuu qaba jechuun qeerroon Oromiyaa hadheeffatanii dhaammatan. Gama biraatiin godina Baalee aanaa Dawwee Sarar bakkoota hara Hoomaa fi hara Gurraattii jedhamutti liyyuu poolisiin naannoo Somaalee weerara daangaa ce'uun uumteen poolisoota Oromiyaa 3 ajjeesuun 4 ammoo madeessuun beekamee jira. Poolisoota ajjeefaman keessaa 2 Shukurii Muusaa fi Abdurrahmaan Maammaa akka jedhamanis beekameera. Qeellan Wallaggaa Anfilloo magaalaa Muggii bulchiinsa Onaa irratti boombiin darbame. Tarkaanfii kanaan walakkaan waajjira bulchiinsa kanaa kan gubate hoggaa ta'u hidhattoonni wayyaanee naannoo san turan barraaganii dhukaasa yandoo garuma arganitti halkan guutuu dhukaasaa bulan jechuun jiraattonni magaalaa Muggii dubbatan. Mootummaan saamtuu fi roorriftuu murna bicuu wayyaanee torbee darbe keessa maqaa hidhamtoota siyaasaa mana hiraarsaa keessa turan 10,000 ta'an bilisaan gad lakkisne jechuun karaa miidiyaa ishee uummata akka kijibaa turte gabaasnee turre. Haa ta'u malee hidhamtoonni hiikaman kun kanneen yakka dhuunfaa dalaganii iraarfamaa turanidha. Mootummaan garboonfattuu wayyaanee guyyaa tokko uummata Oromoof dhugaa dubbattee kan hin beekne uummata Oromoo afaan faajjessuuf jedhee karaa lukkee isaa Oppiidoo kijibaa jira. Lukkee wayyaanee Oppiidiyoonis ergama mootummaa wayyaanee irraa fudhattee Oromoo gowwoomsuu yaaltus har'as hin milkooftu borus milkaa'uu hin dandeessu jechuun qeerroon Oromoo dubbatan. Dhuma irratti erga labsiin hatattamaa raggaasifame as guutummaa Oromiyaa keessatti Oromoo ukkaamsuu hidhoo fi saamuu guyyaa tokkoof dhaabbatee hin beeku. Hanga har'aatti bakkoota hedduu keessatti saamichi qabeenyaa doorsisuu fi hidhuun hammaatee jira. Godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee, godina Arsii aanota akka Dodolaa, Asaasaa fi Kofalee, godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqqamtee, godina Lixa Wallaggaa Mandii, Najjoo, Qeellan Wallaggaa, Gidaamii fi Anfilloo, Shawaa Lixaa, Gindabaratiif Jalduu, Harargee, Gursum, Gola Odaa, Baabbillee fi bakkoota biroo hedduu keessatti sababa labsii hatattamaa kanaan humnoonni koomaand poostii dararaa, hidhaa, reebicha hamaa, saamicha qabeenyaa fi ukkaamsuun gara dhabamsiisuu daran jabaatee jira. Kanaafuu furmaanni tokkichi nuti qabnu tokkummaan kaanee diina waloo kan taate wayyaanee falmachuu qabna jechuun qeerroon golee Oromiyaa maraa dhaammatan. Oduun keenya sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kanuma. Qophiilee keenya hafan waliin turtii gaarii. Atile ya dololo rikicha kajelte ka Rare rikicha jarre galana kamatau Atile ya kesuma darbu kajelte ka Mulab gulon kanabba kesuma ndinkangahu Ode bashiran kaba kandire kesadahu Tuetan pada made kesuman dingkangahu udu abba ko ta'u Dubin kunichi tuma odang guyan dararu Kormi gateti soba gadamel basinyaru Biblero ron sarmene rabab dori dakabu Hankif jetti dan nuftus dalonni kube kuni isoda kawe hinkabu ajese tu dibata dus gumasan nabu numa pasa kumane gara lafu na menya dinanu tibiteka arreda foka hamna negarbu male jetteka hanku batika bantu kubana matikaba Ara harkan abani bodenshi nama kuba nama halom bafanne nama lammin falmanne eduk daran abdu kuba amatu kuba kuba Sina maya namana ya nami chafirako ya nami chafirako ya dima dinab dibbe Tulu sitijigumo lamen sitiguwaya
afaan namaan dubbatta akka tamboo fi gaayya guutuu sawwaalchaan qabdu badduus barbaachaan qabdu koo lammii keessi wayya anu lammii keessi wayya. Fajede yo mafe nallolas jede yo marafe teraptus karana nambe gurrafe garanna rafitu dina geraro riftu akamila metti challe suratan kambore kabu formatu laga bokkisa lafte yo baridin nisa antuta lubbudan jirtu bofatu jirali kimsa inni haqa kenya didinsa dandeenyu hundeen buqqifna yoo ditte ilmootti guddifna diina buqqisuu dhuma qabna. Kan gaaf duraalee gumaan hin baane jedha kunni jabaate mirga biyya falmadalani har'uma jabeessi bullaan lafeetaati tiruuni mirga uumamaalee nurraa mulquuf jirti jareeni ulaan baniini kophaa jalaan seenti gadeeni dallaa jabeessi abbaadhumaan tolti keeni jedhiini ijaarsa kee tolchi jedhiini abbaadhumaan tolti keeni umaasi nyaanna mallaqaani ajjeefne baafana dhiigaani sodaa qawween qabnu jedhiini of kaabachiisuun eegumaani. Xinnoon qabdu diinan tuffatini gaayyoon dhiira okkolchiisa. Hinaamanin alagaan bineensa bishaan si nyaatu si kobalchiisa. Nu callifna arba ciise seetee nu dammaqna booddamee qabuute. Akka dhukaaf tefsilaa dhumneerra gamtaan lolle kanumaaf cimneerra. Harki mirga kooti camnaan mee harki bitaa maal harka sana hubataatu harka ormi yoo dhiichifatu jidha keenya hoolamni mana hidha nulleen akka dhiichifnu fedha ormi yoo burraaqee kolfuu koo garaan didee gammachuu jaallan koo dhuman daagata goota tugumaa baafata gaafa ajjeeses dhaadata kan du'e seenaa yaadata. Sagal waraanu wayluu nataane tooftaa dhabaaf turre duraanu hayyuu waltaatee biyya falaa walitti tasaasa lubbuun sodaannee harka qullaa mormarra saasa onnees jennaanii sanyii taaddeetii bardhaloonni gama hicciitii sadaamsaa dootii barfakkeenyi jedhiini sodaa qawween qabnu jedhiini of kaabachiisuun eegumaani dammaa of dibdanii afaani maalum nu sossobdu malaani haraara keenfeenu jedhiini ajjeefne baafana dhiigaani sitti jiguuf jira bargaarri bilisummaa keenya haraarri. Gaaffii Oromoo fi deebii mootummaa wayyaaniin kennamaa jiru. Uummanni Oromoo saba bal'aa naannoo gaafa Afrikaatti argamu ta'uu namni haaluun jiru. Uummanni Oromoo uummata uumaan Oromiyaa badhaasee uume, uummata qabeenya uumamaan lafa badhaadhe qabu akka ta'e seenaan ragaadha.
qabeenya uumamaa albuuddan, gaaraa fi laggeen akkasumas lafa magariistuu qabaachuu Oromiyaatiif diinonni Oromoollee osoo hin hafin ragaa bahu. Kanaafi kan diinonni Oromiyaa fi Oromoo lafa Oromoo qircachuuf bara baraan dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasaniif. Uummanni Oromoo jaarraa tokko oliif gaaffii mirgaa gaafataa jira. Gaaffii Oromoof deebii kennuurra mootoleen Habashaa gara dabarsanii uummaticha yeroo afaan faajjessuuf yaalan arguun waan barame. Uummanni Oromoo natu siif beekaa nuffeera. Kanaafi yeroo gara yerootti hiree ofiif murteeffannaa kan gaafatuuf. Diinonni Oromoo gaaffii mirga hiree ofii murteeffachuuf deebii kenninee jirra jedhu. Mirgi Oromoon Oromiyaa keessatti mootolee Habashaan argate garuu matumaa hin jiru. Hiree ofii murteeffachuu jechuun ofiin beekanii waan ofiif ta'u murteessuudha. Har'as garuu hiree Oromiyaa kan murteessan diinota Oromoo fi Oromiyaati. Aangaa'onni Oromiyaa keessatti muudaman hedduun illee namoota Oromiyaa keessatti dhalatan, guddatan yookaan afaan Oromoo kanneen leenjifamanii malee Oromoo akka hin taane aangaa'ota viidiyoo irratti yeroo gara yerootti argaa jirra. Namni afaan Oromoo dubbatu muudamuu fi Oromoon mirga hiree isaa murteeffachuun garuu garaagara. Mootummaan Wayyaanee gaaffii Oromoo kana booda gonkumaa ukkaamsuun akka hin dandeenye hubatee jira. Dhalataan Oromoo kana booda dhaloota afaan qawweef jilbeenfatee sarbamuu mirga isaa tole jedhee amanee fudhatu kan taanes gochaan barateera. Kanaaf gaaffii Oromoo ukkaamsuu caalaa maloota ittiin gaaffii uummatichaa gara dabarsuu irratti xiyyeeffatee hojjetaa jira. Yeroo gara yerootti labsii baasuun uummata nagaa sodaachisuuf yaaluunis maloota inni fayyadamaa turee fi jiru keessaa isa tokkodha. Labsiiwwan hedduu mootummaan Wayyaanee gaaffii uummata Oromoo manii hanqisuuf fayyadamte keessaa labsii yeroo muddamaa yookaan state of emergency jechuun yeroo dhihootti labsiin koomaandii poostii bahee isa tokko. Kun ammoo akka waan nagaa uummatichaa deebisuuf baasaniitti dubbatu. Ilmaan Oromoo kumaatamaan lakkaawaman yeroo labsii kana keessa mana hidhaatti guuramanii jiru. Dargaggoonni Oromoo qaroo hedduun achi buuteen isaanii kan wallaalames yeroo kana keessa. Maqaa sakatta'iinsa jedhuun manneen namootaa cabuun kan saamamanis maqaa labsii muddamaa Wayyaaniin jettu kanaani. Egaa kun mootummaa Wayyaaniif deebii isheen uummata Oromoof deebiste ta'uu isaati. Gidduu kana muummicha ministeera biyya Itoophiyaa kan ofiin jedhan obbo Hayilamaariyaam Dassaaleeny gaaffii fi deebii gaazexeessitoota biyya alaa waliin godhaniin bu'aan labsii kanaa ilaalamee uummanni labsiin kun haa ka'u yoo jedhe hatattamaan kaafama jedhanii jiru. Akkasumas mirga addaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu kan hin haalamne ta'uu ibsuun koree qindeeffamee jiruun furmaata barbaadaa jiraachuu dubbatanii jiru. Kun anaaf imimmaan ayyolii Oromootti qoosuudha. Lafee fi dhiiga ilmaan Oromoo dhangala'etti qoosuudha. Tuffii uummata Oromoof qaban ifaaf ifatti mul'isuudha. Sababni isaa obbo Hayilamaariyaam uummanni Oromoo yookaan gurra isaaniitti tokko tokkoon dabareen akka hasaasu kan fedhan yoo ta'e malee uummanni Oromoo mormii isaa ifaan addunyaatti mul'isee jira. Maqaa labsii kanaatiin shamarran Oromoo mooraa waraanaatti maqaa leenjiitiin geeffamanii dirqiin gudeedaman meeqatu jira. Dargaggoonni Oromoo labsii kanaan qabamanii barnoota irraa adda bahuun gammoojjiitti gubataa jiran meeqa? Abbootiin keenya umurii sooramuu qabanitti hidhaan dararamanii mooraa waraanaa jiranoo. Mootummaa Wayyaaneef gaaffii uummata Oromoof Oromoo hidhuun deebiidha. Uummata Oromoo garuu daran kakaasuun gaaffii isaa akka finiinsu godha. Dargaggoota Oromoo ispoortii humnaa olii hojjechiisuun xiinsammuu isaanii miidhuu fi maatii irraa fageessuun tasumaa nageenya biyya kanaa mirkaneessuu hin danda'u. Labsiin kun tasumaa nagaa uummataa deebisuu hin danda'u yoo ittuu booresse malee. Kan biroo mirga addaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabu koreen murteessan kun eenyu fa'i? Gaaffii uummata Oromoof deebii kan hin qabne mootummaan kun maloota ittiin uummata afaan faajjessanii qabsootti bishaan naquuf yaalan keessaa tokko akka waan deebiin gaaffii saba bal'aa Oromoo harka isaanii jiru deebii qabannee dhufaa jirra jechuun uummanni akka isaan abdatee eeggatu gochuudha. Faayidaa Oromoon Finfinnee irraa qabu murteessuu kan danda'u Oromoo fi Oromoo qofa. Koreen obbo Hayilamaariyaam fa'aa hundeessan furmaata fiduu miti ofiisaaf iyyuu gaaffiidha. Gaaffiin uummata Oromoo gaaffii koree yookaan gareen deebi'u miti. Gaaffiin Oromoo ni jalqabaa gaaffii mirgaati. Gaaffii hiree ofii ofiif murteeffachuuti. Gaaffii abbaa biyyummaati. Kun ammoo gaaffii koree diinni Oromoo hundeesseen kan hin deebine ta'uu hubachuu qabu. Uummanni Oromoo uummata sossobamee ciisuu akka hin taanes dagachuu hin qabani. Walumaa galatti yaada koo yoon goolabu gaaffii uummata Oromoon ka'uuf kan Wayyaaneen deebii jettu deebii ta'uu hin danda'u. Gaaffii uummata Oromoo gara dabarsuuf yaaluunis gowwummaa guddaadha. Deebiin uummatichaa harka Wayyaanee kan jirre Oromoon ni beeka.
Kanaaf afaan faajjii diinaaf gurra kennuu dhiisnee waloon haa falmannuun dhaamsa kooti. Falmiin hanga bilisummaatti itti fufa. Injifannoo uummata Oromoof Gadaan Gadaa bilisummaati. Barreessituun barruu kanaa Jiituu Gadaati. Horaa bulaa.
Egaan dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo sagantaan keenya guyyaa har'aaf qindeeffannee dhiyaannee turre kanumaan goolabamee jira. Nu waliin turuu keessaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Sagantaa keenya guyyaa biroon hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Injifannoon uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.